Akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo. Egaa har'a wanta hojjennu karaa salphaa ta'anii akkamitti qaanxaa mana keenya keessa akka qopheessinu isinitti agarsiisa. Isa dursa garuu warra jalqaba gara chaanaalii koo warra dhuftanii yoo jiraattanii akka subscribe gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Egaa qaanxaa hojjechuudhaaf kan na barbaachisu asitti qopheessee dhiyeesseera. Egaa kan na barbaachisu kororimaa yookiin oogiyoo. Kun immoo foon itti waaddanii gogseetanii daakee qaba. Mixmixa qaba. Akkasumas barbareen qaba. Amma gara jiru isaatti deemaa nu hordofa. Egaa jalqaba foon hin zalazzallaa. Egaa ani already kan zalazzalee kan qopheessee qaba. Kunooti akka argitanitti isa qopheesseera. Amma gara jiru taanutti deemaa jechuudha. Amma saanii kootti hawaaja sila argitanii hundumaa waliin makaa. Egaa safara isaa akkuma foon qabdani baay'ina foonii keessaniiti. Egaa ani garuu foon koo baay'ee miti. Kanaaf fal'aanuma shaayii tokkoon godhee barbareettan godhee mixmixa yookiin mixmixaa. Akkasumas ashaboo nan fayyadamaa. Dhiifama silan irraanfadhee ashaboo isinitti himu. Ashaboos nan fayyadamaa. Oogiyootti naqee. Akkasumas kun immoo foon itti waaddanii isadha. Isa godhetanii sirriitti waliin makee. Amma ashabootti naqaan jira. Egaa hawaaja koo sirriitti erga akkasitti waliin makee booddee foon wajjin immoo nan sukkuumaa jechuudha. Harka kootiin egaa akkas akka argitanitti sirriitti hawaaja sila argitanii wajjin waliin makaa yookiin nan sukkuumaa isaanii. Amma sirriitti diimatee amma gaarii naa ta'utti nan sukkuumaa. Tole amma sukkuumee fixeetanii akkas qopheesseera. Amma egaa maashinii afaan Ingiliziitiin food dehydrator jedhu isan qaba. Hin gogsa waan baay'ee gogsaa kun foon duwwaatu hin ta'in waan baay'ee gogsaa nyaataaf kan qophaa'edha. Maashiniin qaba. Egaa achirratti nan daraddara. Maashinii kana hin qabdan yoo hin qabdani taanaan immoo oovanii isa midhaan itti bisheessitanii isa
ho'ina isaa baay'ee gadi gootanii baay'ee amma dhumaatti gadi fiddanii achi keessas gootanii gogsachuu hin dandeessu. Qaanxaa keessanii hojjechuu hin dandeessu jechuudha. Kan egaa maashinii kana ani Amazon irraa hin bite warri bituu namni barbaadu yoo jiraate linkii isaa description box keessa isiniin kaa'a jechuudha. Egaa leerii adda addaa qaba. Leerii baay'ee qaba. Leeriin inni gajjallaasii guutuu isa lammaffaa irrattis godhachuu hin dandeessu. Amma qofa isinitti agarsiisa. Amma isa kana leeriin inni kun guuteera. Kanaaf amma irratti leerii lammaffaan godha. Argitanii leerii lammaffaa kunooti akkasiin godha. Leerii lammaffaa irratti immoo ammas foon hafee ittiin daraddara jechuudha. Egaa amma foon hin qopheesse hamma dhumutti akkas godhee nan daraddara. Akkuma biyyatti akkuma qaanxaa foon fannisu jechuudha. Isa finyoo irratti fannisnu inni kunis akkas jechuudha. Maashinii koo keessa nan gashaa. Egaa akkuma biyyaa qilleensaanii gogsaa jechuudha. Tole gamma waan hundumaa fixeera nan qadaadaanii qadaaddis qabaa. Erga qadaaddisaa sirriitti qadaadee booddee nan ruuqaanii jechuudha egaa. Sokkettiisaa nan ruuqaa. Isa booddee egaa haayirra yoo gootanii sa'aatii 5 fudhata. Miidiyam irra yoo gootanii sa'aatii 8 fudhataas. Kanaaf egaa haayirra godheetanii egaa sa'aatii 5dhaa fi nan dhiisaanii sa'aatii 5 booddee egaa wal agarraa jechuudha. Amma kun akka argitanitti gara sa'aatii 3 ta'eera erga ooniin godhee yookiin erga ibidda isaan kaasee kunoota akka argitanitti egaa foonichi bifa geeddaraa jira akka qaanxaa ta'us jalqabeera. Amma immoo si'edhuma immoo isinitti agarsiisaa jechuudha. Egaa na wajjin tura. Tole egaa kunooti amma sa'aatii 5 ta'eera. Sirriitti qaanxaanii gogeeraa xinnoo ishee irraa cabsee ilaalee sirrumatti gogee sirrumatti qaanxaa ta'eera. Egaa isinitti agarsiisaa banee kunooti kana fakkaateera. Baay'ee mi'aa. Egaa kanaanii waan baay'ee hojjechuu hin dandeenya. Egaa wanta nu hordoftanii fi hedduu galatoomaa. Viidiyoo kana yoo jaallattanii nama gara biraadhaaf hin fayyadaa jettanii egaa sheerii naa godhaa, sabskiraayibii godhaa. Viidiyoo itti aanutti immoo ammoo wal agarrutti ulfaadhaa isiniin jedhaa. Baay'ee.